warshaa jamanaa daran ammayyaa'e keemistoota ciccimoo fi teekinooloojiin gurmaa'e indaastiriiwwaniif keemikaalota adda addaa qulqullinaan oomishee itti fayyadama isaa leenjisee gatii madaalawaan ni dhiyeessa. Allied Chemicals maqaansaa warshaalee saamunaa fi ditarjentiif kallee fi sibiilaaf warshaalee meeshaalee ijaarsaa oomishanii fi warshaalee waraqaa oomishaniif kan tajaajilan soodiyeem silkeet dhangala'aa fi jajjaboo alkaalaayinii fi niwutiraal dhangala'aa fi jajjaboo liiniir alkaalaayinii beeziin salfariik aasiid laafsaa soodiyeem laawuriis itir salfeet SLES salfariik aasiid kokodaayitaanolaamiid CDEA kokaamaayidoopiroopilbeetaayin CAPB fi ajaja addaatiinis ni oomishna. Badhaasota ISO akkasumas Authorized Economic Operator AEO argannee jirra. Maallee oomisha indaastiriif galtii keemikaalaa yoo feetan Allied Chemicals haa ta'u filannoon keessan. Allied Chemicals sponsora Plaatineemii Riittaa Shoo. Galatuma ashamashammaa lamaan isaa namni xinnaa guddaa jaarsaaf jaartii. Kabajamtoota daawwattoota televezyiina faanaa kun Riittaa Shoodha. Riittaa Shoo irraa keessummaan isiniif affeeree aartii Oromoo kana keessatti yeroo dheeraa kan dabarsee fi sagalee bareedaa kan qabu weellisaa Raajuu Muhammadi. Qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taaddalaa gama daayirektingiitiin Faayisaa Addunyaa kaameraaf sagalee ni moonaa Riittaa sadarkaa Plaatineemiidhaan Riittaa Shoo ispoonsara kan godhe Allied Chemicals uffataan magaalaa Adaamaa gamoo Oliyaad jalatti kan argamu Abbuukii Pirootokool guddaan galateeffadhaani. Raajuu baga nagaan naa dhufte. Galatuma. Hayyigaa Raajuu Muhammad aartii Oromoo kana keessatti darbees akka biyyaatitti afaan garaagaraa sirbita waan ta'eef akka dargaggoo tokkootitti waan babbareedaa ta'e weellistoota hedduudhaaf waan fakkeenya ta'u nama hojjechaa baate waan ta'eef gidduu ammata lama moo akkas naaf fakkaata kiliippii hojjechuurraa duubattee turtee gidduu kana sirba baay'ee tokko bareedaa ta'e miidiyaalee garaagaraa irratti kan deemaa jiru. Laalameen quufamu jettee dhuftee jirta. Hojiiwwan hedduu hojjetteetta. Keessumattuu gaa kolfii albama kee jalqabaa na fakkaata boodarran kaafnaa itti aansees Shaaramee Daanyaa afaan tika keessa jiran. Ergas immoo afaanota garaagaraa sirbitee aartistii akka biyyaatitti fudhatama argattedha. Galatuma Riittaa koo. Riittaa Shoo warree saayibataanus waggaa 4 caalaa osoo waliin ooluu hin dhiyaanne. Sababiin isaa immoo wanta haaraa waan bareedaa hojjedheen dhufanaan jettaa dhugaadha waan ati feetuu fi waan ati jaalattu nan beeka waan ta'eef baga wal argine tarii dhaloonni haaraallee jala jalaan raajuun eenyu kan jedhu tarii furdachuu qachuun kun hin jira waan ta'eef. Yaani aartiidhuma eessatti akka jalqabde waan gabaabduu ishee naa kaaftee albamaan meeqa jira qeenxee yookaan baaqee meeqa jira kan jedhu gaaffii dimshaashaatiin daawwattoota kiyya waliin haa jalqabnu qoomaa keenya. Baay'ee galatoome. Aartii immoo akkuma namu jalqabu sanitti achumatti biyyumatti jalqabnee mana barumsaatti. Hawwisoota xiqqoo. Hawwisoota xiqqoo beeksisa marii afaa jaanii eegalan. Achumatti eegallee akkuma namu eegalutti jechuudha. Nama akkumatti eegalee. Akkasumatti eegallee jira. Sirba qinxee immoo sirba qinxee 3 immoo akkanaan qaba. Lamanii yaadatta sii dalagee. Egaati amma Shaaramee Daanyaa afaanti durbee Jimmaa kun albama isa jalqabaati? Okay, by the way albamni kiyya ka jalqabaa Koflee. Ana mana waamee lammaffaa dha'e? Shaaramee Daanyaa waamee lammaffaa. Akkasii? Umriidhaanis baay'ee na caalta jechuudha. Ani lammaffaa Lakki garaagarummaa hedduun qabu. Waggaa lamaan garaagarummaan isaa. Kofliin bara 2000tti bahe. Kaan immoo 2002 bahe. Shaaramee Daanyaan. Waan ajaa'ibaati. Tarii waanan ani dhagee tokko Shaaramee Daanyaa baay'ee tokko kan itti beekamte na fakkaata. Kolfiinis akkasuma dhugaa dubbachuudhaa fi Shaaramee Daanyaa kan hojii wal qabatee maalan nagee na fakkaata jaalala kan hojii wal qabatee waan badii xiqqoo ishii balleessiteennaani mana murtii dhiyaattee dhaddacha irratti abbaa seeraa fuulduratti murtaa'uudhaaf jennaani. Shaaramee Daanyaa nan dogoggoree akka jettee jalqabdee boodarra Shaaramee Daanyaan albama keessa seenee sirba baay'ee jaalatamaadha. Maal jechuudha eenyudha shaari jettee maaltu shaarama? Waan amma jettee kana dhiisi kana siitu uume. Kana dhiisi garuu albama keessa jira amma xiqqaa barreessee
Waaw. Amma xiqqaa jechuun nama jabaa. Amma sirba kiyya ka duraanii kolfi kokkoflii shaaramee daanyaan. Nama hedduu itti hirmaate nama hedduu itti hirmaate. Ali Mahammad Diimaa jira, Falmata Arooroo jira. Albama shaaramee kun albama baay'isawwee albamni shaaramee dura kan jiru san albamni kolfi kokkoflii hedduu sirba cimaa keessaa qaba. Okay, isatu caala. Kan duraa santu caala. Kana keessa immoo kun modern ta'e. Ni ammayyaa'e. Ni ammayyaa'e modern ta'e shaaramee daanyaa san qofattiin isaan keessaa kilippii hojjedhe. Malee amma moderni baay'isawwee amma sa'a kanatti kilippiyoon itti hojjedhe illee waan bo'oo keessaa qaba. Waan babbareedaa keessa jira. Garuu ture 2002 jechuun waggaa meeqa amma? Shaaramee daanyaan sun. Eega san booda albama hojjennee sirba qinxeettiin jira. Akkuma mataa akka yaadattu gaani beektaatu san olmaan hojjennee siitu hojjete. San booda immoo Affaarii kanallee Affaaris hirmaadheen jira. Affaaris walumaan hojjennee. Daawwattoota keenyaa mee istiidiyoodha sirba Raajuu Muhammad sirba bareedaa kana itti bohaaraatii walitti deebina. ياهالو بقمني هويتي وكلي السبه السيدة بقيها بيني ياهالو بقمني هويتي وكلي وهي المهبلي مسينا كوا قيا منو كحموسا وهي المهبلي مسينا كوا قيا منو كحموسا Walinyatani barbande, maluma punta siate. Walinyatani barbande, maluma punta siate. Umer maningoni natim karina barkayani. Umer maningoni natim karina barkayani. Kada cara na pakaini, kada cara na pakaini, kada cara na pakaini, kada cara na pakaini, kada cara na pakaini. يا بيني يا لو بقى مني ويتي وكلي بسبه سيدب يا بيني يا لو بقى مني ويتي وكلي وهي المهبلي مسينا كواك يحملوا هموسم وهي المهبلي مسينا كواك يحملوا هموسم كوهاليلي هويني مقيا كوفي مهمني هاتيو بسار سيميكل كوهاليلي هويني مقيا كوفي مهمني هاتيو بسار سيميكل عفية دمرها كربا ما يتدرسوا برسا عفية دمرها قلبو تماتي كان ديناتا كواب يحملوا حموسا قلبو تماتي كان ديناكل كواب يحملوا حموسا كوهاليلي هويني مقيا كوفي مهملي هاتيو بسار سيميكل كوهاليلي هويني مقيا كوفي مهملي هاتيو بسار سيميكل Umer maningoni natim karina barkayani. Umer maningoni natim karina barkayani. Tajumbona kabura pitinu mini jala lakhe kaba office kumini. Kada charana pakaine, kada charana pakaine, kada charana pakaine. Bareedin talaamichu jaalala gammachiiftuutiya Sidabu hin fedhu ani jakoo dura soora lubbuutiya
نرى فقاتي قرا جبتي كنتي يا أتي ستو نفدوا يوم سندسونا فمنطقتي كوهاليلي هويني مقيا كوفي مهملي هاتيو بسابسي ميكل كوهاليلي هويني مقيا كوفي مهملي هاتيو بسابسي ميكل هاتيو بسابسي ميكل هاتيو بسابسي ميكل هاتيو بسابسي ميكل هاي بلك إشش بلك هاي بلك إشش بلك هاي بلك إشش بلك هاي بلك إشش بلك دفي شيك أسكتو لما رمي ما يعبدو دفي أسكتو لما رمي كيعبدو هاي بلك إشش بلك 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 Walitti deebilee jirra Riittaakoo televezyiina faanaatiin daawwachaa jirtan weellisaa keenya jaalatamaa Raajuu Mahammad waliin jirra. Allied Chemicals sadarkaa pilaatineemiidhaan Riittaakoo ispoonsara godhee jira waan ta'eef guddaan galateeffadhaani. Raajee akkuma mataa irratti akka xiqqoo haasofnuun barbaada. Jechumti kun jecha afaan maaliiti? Kiliippii shaaramee daanyaa booda anis hirmaadheen jiru waan ta'eef jaalatamummaa guddaatti argatteedha. Darbees wanta haaraa shubbisa saalsaa daansii itti maktee aartii Oromoo kana keessatti bifa bareedaadhaan bifa adda ta'een wanta haaraa fiddee dhufte yeroo sanatti kiliippii baay'ee jaalatamee jira. Raajuun afaan 4-5 hin danda'a. Mansuur Jamaal amman pirezidaantiin ta'a jedhu osoo Raajuun jedhee bareedaa. Ulaagaa tokko hin guutaa. Afaan 5-6 hin danda'a. Aartii kana keessattis fiddee jirta waan dandeessu kan fakkaata. Sira akkuna mataataa kana ni yaadattaami. Akkuna mataataa jechuun afaan Kiswaalii. Akka namaa taataa waan jedhu fakkaata. Namuu akkuma fedhitti fudhachuu danda'a. Cinaan immoo aboo akkoo namaa taataa jedhamu maal jedha jaa cinaan. Waanuma fedhan jaalladhe. Akkoo namaa taataa. Ani immoo sirba miidhagsuu fi sirba bareechuu fi. Afaan maal maalti? Akkuna mataataa Kiswaalii. Kiswaalii. Afaan keessa. Hoggumaan si arku akkuna mataataa. Inna afaan Oromooti Kiswaalii fi afaan Oromoon gizee ilaaltu gizee walitti akka qabee sanumaaf wal keessa akkuma bareeduuf jeeti sa'a sanitti gaa baay'ee fudhatama argateetu. Sirboota biyyoonni ollaadhuma Itoophiyaa jiran kana Kiswaalii kana wajjin wal qabatanii daangaara jiran baay'een isaanii weellistoota hedduu jecha akkuna mataataa kan fayyadamanii jiru. Weellistoonni gurguddoollee. Sirri. Dursanii dammaquun bareeda. Bareeda. Tarii waa'ee shubbisa saalsaa garee saalsaa kana ijoollee baay'ee akka biyyaatti beekamoo ta'anii fi aayidalii Coca-Cola fakkaata gara boodaa irratti isaanillee affeereen jira yoo zaa qabaannee inni affeerraasitti turtii kee booda yoo toobaati immoo gara torbanitti ceesifnee kutaa 2 goonee turtii bareedaa taasifna. Akka biyyaatti ijoollee baay'ee beekamoo ta'anii fi maqaa gaarii qaban garee shubbisa saalsaa daans. Isaan wajjin hojii akkuma mataataa kan hojjetteetti yeroo mara wanta haaraa fiddee dhufuudhaaf akka barbaadu nan beeka. Hojii kanaan si qofa miti weellisaa Jiimasaay sirbuma kanaan bahee amma akka biyyaatti weellisaa beekamaa ta'ee jira. Gareen kunillee akkasuma carraadhuma kanaanis weellistoota artistoota garaagaraa uummatatti fidanii beeksisuu danda'uun illee bu'aa tokko jedhee yaadu waan ta'eef Raajuu kanaanis galatoomi siin jaa. Yaadi kun akkamitti si dhufe kan jedhu kan osoo naa kaafte. Baay'isawee jechuun ijoolleen as jirtu na jaalatu. Nama chaansii qabu. Chaansii qaba. Ofitti hin beeku malee. Wanta akka barbaadee hin dhabu. Yoo wanta akka nama gaafadhees hin dhabu. Hatta isaanii miti amma chaansii keessuma irratti illee arguu hin danda'a. Amma ati akkuma mataataa jaalatteetii dhuftee kilippii na hojii waraabde. Malee waan ati na gaafattee jiru. Atuu hin beekta na bira jirta. Ijoolleen sanis akkasii gaafaan achi jiru shaaramee daanyaan sanii fi koolfi kokkoolii sanii hin beekan. Hin beeku ijoolleen. Ammoo irraa hin tureemi. Irraa badee yeroo waan kana inni hojjedhe jechuudha. Hedduu takka gammachuu qaban ture. Amma Ababa Tolosaa isaa daayirekti godhee isaa ijoollee fidee sirba duraa akkuma mataataa san hin beektaatu. Ijoollee olii qindeessee fidee maal jee waan mijjeessee si bira dhufnee atis waan jiru gootee kilippii waraabne gadhiisne jaalalaan dalagame jechuudha. Kilippiin sunis hin milkaa'e. Ijoolleen tunis kaffaltee waan takka hin argan. Hin jirtu kaffaltii isaanii miti ijoolleen saalsaa agarteemi isaanillee jaalalaan dalagan. Maaliif si hojii hojjechuu barbaanna.
waan fedhe dalagi. Aartii Oromoo keessatti. Aartii Oromoo maaliif waan hin dalagu waan ammayyaa waan ta'eef jecha hin beeku jarri na hojii dalagu barbaadu. Hatta saniif dhufee waan hunda isaantu mijjeesse huccuus maali kana mijjeessanii ijoolleen saalsaa dhufanii na waliin wanta kanaa so'ine. Fidi sirba jaan sirba fudhatan leenjii godhanii eegalan sirba. Atis reedii taatee deemnee qarrasne akkuma tasaatti agartee jirta. Waan ajaa'ibaadha. Raajuu jaalala namaa ajaa'iba ta'e hin qabda. Communication skilling akkaataa waliigaltee ati qabdu baay'ee tokko bareeda. Pirooduusaroonni hedduu sagalee keellee bareeda waan ta'eef pirooduusii gochuudhaaf ni barbaadu kaffaltii tokko malee. Ati garuu waan guddaa ta'e tokko yaadda waan ta'eef hin qabamtu. Amalli kanumaaf na fakkaata. Turtii dheeraa booda sirba laalamiin qufamuu jedhu baay'ee bareedaa ta'e tokko fiddee ka dhufte. Inni sirbi kunis erga bahee booda kaffaltii isaa dabalee jira naan jedhan keessumattuu hojii cidhaa irratti baay'ee tokko beekamtu waan ta'eef. Lakki eega sirbii kun bahe cidha hojjechuu dalaguun dhaabe. Hin jedhan. Lakki naatu dhaabe. Dalaguun hin dhaabe maaliif haga xiqqoo sirbii kun deemuu fi ammas sirba biraa eegaleetiin jira. Sigalee kanaafuu amma takka baanaan dubatti deebi'uun qabu. Kanaaf sirba kanatti hin jira. Sirba kanatu amma sirba itti aanu kanaa miti. Kuni dabre bahee bakka kaantu xiqqoo biizii na godhe. Kaan ittiin jira. Kaantu xiqqoo sammuu biizii na godhe kana caalu waan bareedaan dalaguu qaba jee. Saniifin cidharraa dhaabbate malee cidhara gatii dabale jettanii akkanumatti maqaa namaa waliin godhina. Gabaa keessaa barbaachisaa. Kanuma wajjin wal qabatee tokkotu diyaaspooraa na fakkaata biyya alaatii dhufee waa ja'a hiriyaa isaatiif aboo ani jaartii fuudhuu barbaada garuu durba Harargeen barbaada akkaman godhaa jennaan tokko hiriyaan keenya baay'ee tokko aarifataadha. Aboo Raajuu Mahammad itti ergi kaa jaarsummaa jedhe. Cidha 110 ol kophaa kee hawwisoo yookaan baandiidhuma keetiin miinii baandaatu MP3dha. Kophaa kee hojjetteetta kanaanis raajuun jiraannaan namni cidha isaa salphaadhumatti akka gaggeeffatu hin beekama. Muuxannoo bareedaa qabda. Gara miidiyaatti akkas mul'achuu baattus waggaa 3 waggaa 4 akkas kiliippiidhaan baddus keessa garuu hojii ni hojjetta. Kanaafan jedhe cidha hojjechuu dhaabee jira feemasummaan dabalee sirba ammaa kan hojii wal qabatee akkas naan jedhe. Cidha wanniidha. Baay'ee ijoolleen narralee cimaa jira. Ijoollee dareedhaa hedduu jira. Dandeettii qaban. Dandeettii addaa qaban. Ifumaaf kiiboordii taphachaa ifumaaf ijoollee sirban. Hedduu amma beekamtuudha. Ammaan wallisaa cidha akkasii dandeettii waan hin qabuuf malee wallisaa cidhaati miti. Yoo ijoolleen sun dhufan dhaabbateetti ilaalaanis akkuma ati dhaabbatee ilaalchisaniitiin ani isaan dhaabbatee ilaala. Waa'ee ani amma wallisaa maqaa qabu maquma kiyyaaniin hojjedha malee kan ammoo dandeettii waan hin qabuuf sargii hojjedha malee ijoollee baay'ee jira biyyatti. Silaa isaan agartee immoo ani si argee jira waan ajaa'ibaati waa dubbachuudhaaf waan sa'aatii tokko caalaa meeshaa taphachaa sirba namni cidha irratti kun aboo shaggoo yeera nubuusi aboo shawaa aboo jimmaa yaada adda jira sana hunda ilaalini. Sanuu al tokko sagaleen keellee bakka itti cufamu inumaan arga dadhabbii irraa haga'e. Zaatmaach ga'umsa olaanaa qabdaa baandii guutuu ofii keetiif sochoofta waan ta'eef haga Ameerikaatti keessumattuu namni raajuun jiraannaa waan takka cidha isaatiif waan inni yaaddoo hin jiru. Garuu riittaan keessummaa kee yoo ta'e raajuun cidha hojjechuu dhiisee jira feemasummaan dabalee jira. Kanaafuu inuma hojjeta gatiis hin daballe. Lakki gatiis hin daballe. Hojjechumaan dhaabe malee amma hujuma kanaatu biizii na godhe malee wanni gatii dabaluun qabus ammaas baay'ee jechuudha ani cidha wallisaa cidha yookaan aruuza sanii miti si galee saayibboottan kiyyaa jira nama akka keetifaa nama nadhiyaatu ni jiraami hedduu hiriyyoowwan kiyya jechuudha isaanumaaf hin jee hojjedha malee ani cidha nama hojjechuu akkanumatti maqaa wanni na godhan. Naayit kilabii seenaa naayit kilabii yookaan immoo iddoo bashannanaa halkanii aartiidhuma Oromoo kan afaan Oromootiin sirboonni itti sirbaman hoteela tokkummaa kana fa'aa iddoo garaagaraatti nama jalqabee fi nama aartii keenya gama hundaanuu dorgomaa akka ta'u namni keenyas bakka itti bashannanu akka hin dhabne nama shoora guddaa taphateedhaanis dhaqqabee jiru waan ta'eef kanaan illee galatoomis hin jedhaa ergasii garuu xiqqoo duubatti jettee jirta amma hoo deebitee bifa bareedaa ta'een gabaa keessa seentee jirtu waan ta'eef biyya keessas ta'e
biyya alaa naayit kilabiiwwan Finfinnee keessatti artistoonni Oromoo keenya bifa gaariitiin jiru waan ta'eef akkamitti si argachuu danda'u isaafan jedhee kanan cidha hojjechuu dhiisee jira yookaan immoo gatii dabalee kanan jedhe. Namni raajuu ka barbaadu eessatti si argachuu danda'a. Koonsartii biyya alaa irratti illee tokko tokko qopheessaa akka jirtuun dhaga'e tarii piroodisaroonni biyya alaa jirtanillee kominikeet akka gootaniin barbaada bifa bareedaa irra jira waan ta'eef raajuun. Yaa amma kominikeetii hedduu jira. Amma kilabii san keessa hin jiru. Wanni sun immoo amma Adaamaa keessatti heddummachaa jira. Amma Adaamaa keessallee naa bilbilee bikka 2 bikka 3 jira. Naa bilbilamee jira. Akkanaan jedhanii namni ati ayyarii keessa innaan si barbaada namni nu. Sigalee amma ayyarii keessa waan hin badeef jecha namni na barbaadaa jiru ture. Amma ayyarii keessa gallaani bilbiliinis baay'atee alarraayis waan hedduu jira. Garuu amma ani akka fedhinnaa kiyya hin guunne kana. Wanni amma gallakkisee kun waan bareedaadha. Qacalutti uummata kiyya keessa hin seenne. Hin laallamne maaliif is modern ni ammayyaa'e. Kanammoo namni ilaaluu qaba namni dhaggeeffatu malee yookaan argu malee naamanu. Nama muraasa arge. Kanaaf jecha qacalutti nama promote godhu fe amma wanni kiyya sanirratti malee yookaan achiif hojjedhu kilaba hojjechuu kana cidhamaa sanirratti miti. Promote gochuu kanarratti. Yoo promote osoo kana promote gotu sirba biraatti gadhiise jechuu si galee waan bareedaatti gadhiiseetiin eegas bada walumaan kaasuu barbaada. Sanii irratti hin jira. Saniifin amma waan kana blog godhe yeroodhaaf. Baay'ee bareeda. Weellistoota biyya alaa sirboota baay'ees isaanuma dhaggeeffattaa wanta jirattis gaafa afaan garaagaraan sirba hidhee dubbadheera. Tarii ollaadhuma keenya weellisaa baay'ee jaalatamaa ta'e. Diamond Platinums maa kofalte akkaataan maqaatti waame googiliitu na gargaaree dubbee baay'ee tokko raajuun hin jaalataa tarii diyaatoonik kana iskeelii kana taphata waan ta'eef tarii afaan Oromoo yedaloon nuti afaan keenyaan sirba gaafa hojjennu diyaatoonikii kanaaf the way we pronounce akkaataa nuti jechoota itti waamu waa kanaaf ta'ee jira. Moo Diamond waan jaalattuuf diyaatoonikiidhaan harkifamtee gara seentee jirta guutumaa guututti shaggoo yookaan aadaa keessaa baatee battalumatti gara Afrikaa diyaatoonikii keessatti hin ulfaatu. Lakki aadaa keessa hin baane aadaa keessa hin baane ni na ammayyeessa malee aadaan numa jira malee Oromoon hedduudha bar waan hunda beekuu qaban hin beekanis nama isaaniif baasuu dhaban malee numa beekan. Kanaafuu maali kuni internaashinaala baay'ee diyaatoonik jechuun internaashinaala. Amma sirbii Alibirraa yoo ilaalte guutumaan guututti parsantii 50 ol diyaatoonik. Jessan jechuun internaashinaala. Oromoon waan internaashinaalaan fedhu. Ani naafee jira. Bakka yoo ati siitee nama lakki baay'ee nama hedduu ta'eef amma. Kanaa miti akkuma mataataa sunu bara akkasuma. Amma akkuma mataataan sunu akkasuma. Diyaatoonik jechi diyaatoonik kanammoo barsiisuu qaban maaliif internaashinaala. Namni amma kanammoo namni hedduu sirbu beektaa. Dhugaa dubbachuudhaaf diyaatoonikiin nu ulfaattis weellistoonni baay'eetti bubbu'an. Nu ulfaattisanii fi addatti ta'e malee waan qallaalee waan bareedaa ammas yeruma dhaggeeffatu waan gurratti mi'aawaa deemu waan du'u miti. Sanii fi sanaa baratan dirqama barachuunis nama waa dhaggeeffatu haalaalu. Haga ammaa sirba kana amma namni ittiin tolle hin jiru. Namni ittiin tolle namuu gammadu jira. Waan ammayyaa ta'eef jecha dubbachuu hin danda'an. Maali jaallatama callisan. Garuu nama harka dhaggeeffatan. Sigalee waan bareedaadha kanaan itti fufuu qabna namuu kana beekuu qaba barachuu qaba. Namni hin beeknes yoo jiraatu. Waan ajaa'ibaati. Al tokko miirri kiyya gaafa dhufu inuma sirbaani. Naa hiriyaa kiyya tokko sirba hojjechuun barbaadeen itti siqee yeedaloo isaa wajjin waa je'eeni. Dhaabee naan jedhe tokko gidduutti. Maali jennaani? Gidduutti yaashi mala koo sin abdadhaa waan jedhuun nagee naan jedhe. Eeni maal rakkoo qaba jennaan? Kolfeetuma. Jamana addunyaan niwukilaara irratti geesse yaashi mala koo naan jettaa naan jedhe. Al tokko jamana wajjin tarkaanfachuun addunyaan gabaa maal barbaadde ka jedhu kana hubachuun gaariidha. Dhugaadha diyaatoonikiis ta'e addunyaa irratti wantoota aartiin kun waan barbaadu garasitti guddisuun afaan keenya mijataadha. Baay'ee tokko hin tuqamne ammas aadaan sirbaa Oromoon qabu jechuudha. Kanaafis waan bareedaa ta'e tokko gara fuulduraatti aartii keenya tarkaanfachiiftee jirtu waan ta'eef carraadhuma kanaan galatoomis siin jaa.
Thank you Ritaa. Egaati sirbuma kee haaraa kana laalameen quufamuu afeerree walitti adeebinu. Ni ta'a. Mee daawwadhaati walitti deebi. Egaa sagantaan keenya gara torbeetti ce'uuf deemaa maaliif sitti aansee illee shubbistoota Saalsaa Daans Group ijoollee affeeree jira aartii Oromoo kana keessatti waan bareedaa hojjetanii jiru waan ta'eef galatoomaa jechuu fi waa'ee shubbisa Saalsaa kana biyya kana keessatti maal fakkaata erga aayidoolii mo'atan booda maaliif baay'inaan hin guddanne waan jedhu kana isaa wajjin turtii taasisuun barbaada daayirektarri kiyya akka as gaannatti maa jira waan ta'eef si wajjin turtii qabu kana golabeen ceesiftuu booda gara isaanii ce'aa turtiin waliin taasifteef garuu guddaa galatoomi jaa. Galatoomi Ritaa. Ceesiftuu booda walitti deebina. Warshaa jamanaa daran ammayyaa'e keemistoota ciccimoo fi teekinooloojiin gurmaa'e indaastiriiwwaniif keemikaalota adda addaa qulqullinaan oomishee itti fayyadama isaa leenjisee gatii madaalawaan ni dhiyeessa. Allied Chemicals maqaansaa. Warshaalee saamunaa fi ditarjentiif, kallee fi sibiilaaf, warshaalee meeshaalee ijaarsaa oomishanii fi warshaalee waraqaa oomishaniif kan tajaajilan. Soodiyeem silkeet dhangala'aa fi jajjaboo. Alkaalaayinii fi niwutiraal dhangala'aa fi jajjaboo. Liiniir alkaalaayinii beeziin salfariik aasiid laafsaa. Soodiyeem laawuriis itir salfeet SLES. Salfariik aasiid. Kokodaayitaanolaamiid CDEA. Kookamaayidoopiroopilbeetaayin CAPB fi ajaja addaatiinis ni oomishna. Badhaasota ISO akkasumas Authorized Economic Operator AEO argannee jirra. Maallee oomisha indaastiriif galtii keemikaalaa yoo feetan Allied Chemicals haa ta'u filannoon keessan. Allied Chemicals, sponsora Plaatineemii Ritaa Shoo.